gargarin ba'u hin jenne. Gargarin ba'u jechuun ko ammas ko akka fooniitti yaadaa jirra akka fooniitti hin danda'amu wantichi jalqabuu kana foonuma kan akkuma godhe ofirraa baasa foon kana yoo ajjeesne malee hin danda'amu foonitti kanatu iddoo meeqaan nu dhaqa miti ree lafa dhaquun malee foonitti ajjeesuu ajjeesi karaa afuuraa see ajjeesi fedhii ishee ajjeesi eenyummaa see ajjeesi billaadhaan immoo ajjeesi sagalee waaqayyootiin ajjeesi. Esh billaadhaan yoon taane uffanni suure kanadhaan bakka akka jedheentinitu Yesuustu lammaffaa dhalachuu qabdaa ittiin jennaani akkamittan ladha garaa dhokootti tol deebi'uun irra jiraani nama guddaadha jedhe. Ennana akkas miti siin galle lammaffaa dhalachuu jechuun ikkoo Kiristoos gooftaa jireenyaa kana ofitti dabalanii jireenya moofaa isa darbe ganuudha ittiin jedhe namichaan sii galeera. Kanaaf ajjeesuun hin jedhee waan meeqa ajjeesuudha bakka soba ajjeesuu inaaffaa ajjeesuu waaqa tolfama waaqeffachuu ajjeesuu nama du'e achi nafe waaqeffannaa ajjeesuu waaqeffannaa aadaan zariidhaan namatti dhufe ajjeesanii Kiristoos gooftaa fayyinaa kana fudhachuudhaan jireenya haaraaf nama haaraa ta'anii dhalachuun hin danda'amu. Nama du'e waaqessuu ajjeesuu taanaan maal Yesuus du'ee jira mi ajjeese kan maaliif waaqesse taree Yesuusin? Maali no du'aa kee no gaafa guyyaa sadaffaa du'aa kee heera nageenya isin ammayyuu du'aa gosa. Ma du'eera miree nama du'e waaqeffachuu ajjeesuu jettee mi maal eeganni du'e maal waaqeffattare Yesuusis du'ee jira miti re Yesuus ko du'e achiin hin hafne kan namoota baay'ee ko amma du'a awwaala irratti awwaala arguu dandeessa kan Yesuus ko dana awwaala isaan jiru ka'ee kunoo anu asin jira an sodaatinaa jedhe maali du'eera taanaan bar waaqayyoon du'u jedhaami akkamitti guyyaa takkaaf miti guyyaa sadii dhiisi sakandii sadii ifuu duunaan akkamitti waaqeffattare kan du'e kan du'u uumama. Abdiishoo sila maal jennee turre maalin siin jedhe waaqayyoota nama keessaan nu dhalate kanaafiyyuu eenyummaa Yesuusii namummaa Yesuusiif waaqayyummaa Yesuusiin wal faanadha adda addaan ba'uu jennee turre si galeera. Gargarin ba'u thank you galatoom gargarin ba'u kanaafuu gaafa inni du'e wajjumaan du'ee miree sila gargarin ba'u waan ta'eef. Kanaafiyyuu jechuudha Yesuus gaafa isa fannisanii dhiigeera mini qaamni isaa dhiigeera foonummaa qaba waan ta'eef. Bishaan dhiiga kee dhangala'ee jedha dubbiin sagalee waaqayyoo. Yaa. Kanaaf Yesuus gaafa du'ee qaama foonii inni ittiin biyya lafarra ture sun dhiigeera bishaan kee dhangala'eera. Sana booda waaqayyummaa Yesuusin immoo arguuf immoo maaltu ta'utu irra jira waaqayyoon du'u waan ta'eef innoo ka'ee asan jiraattiin jee warra awwaalee galee nagaan isiniif haa ta'u dinqii ta'e bakka awwaallee galle miti yoo eegdota kumaatamatti naannessinee turre miti yoo jedhame. Innaan bakka Yesuus du'ee ka'ee dhaqanii daawwan iddoo awwaala isaa cheekii godhanii ilaalanii. Sana booda Yesuus balbala cufamaa keessaan ol galee bartootaan hin sodaatinaan biyya lafaa moo'eera nagaan isiniif haa ta'u amma immoo abbaa koo biraan iddoo isinii qopheessuun naqaa ani akkanatti isin dhiisu kan isin jajjabeessu immoo kan biraa tokko isiniif hin ergaa inni immoo dhufee isin jajjabeessa gara dhugaa beekuu hundumaatti isin geessa sodaatinaa biyya lafaa kana keessatti immoo rakkina qabdu jedhetti mee. Isa kanatti dhaqna. Kanaafuu waaqummaan Yesuus Kiristoosii fi namummaan isaa gargar hin ba'u jetteemi? Gargar hin ba'u moo gargar ba'a? Maaliif daqiiqaa torbaa haasofne ibsan irratti maal taate? Gargar hin ba'u jette galatoom. Akkasuma jetteemi moo nan dogoggore? Bakka ati sirriitti na dhaggeeffachaa turre gaaffii biraattuu taalam dafii darbi. Lakki waaqummaa Yesuusii fi namummaan isaa gargar hin baasnu kiristaanonni naan jette miti? Okay, kanaafuu Yesuus Kiristoos du'eera miti? Du'eera du'a moo'ee ka'eera. Wal faana walitti dhisaas du'eera duwwaan jedhinati. Du'eera duwwaan raajota fa'iif. Kanaafuu waaqayyummaan. Du'eeraan raajota fa'iif hojjeta. Muhammad fa'iif hojjeta malee du'eera duwwaa miti Yesuusiif kan hojjetu du'a ka'eeraadha. Rakkoon qabu sanitti itti dhaqna sanillee rakkoon qabuuti. Kanaafuu Yesuus Kiristoos du'eera miti du'eera monduun. Du'ee du'a moo'ee ka'ee jedha irra miti kitaaba guddisaa osoo du'e immoo aaree osoo du'e immoo aaree dura inuma du'eemi. Okay gaafa inni du'u sana waaqummaan isaas wajjumaan du'ee miree silaa gargar hin ba'an waan ta'eef. Tu waaqayyummaa isaa du'e ma du'aa ka'uun irra hin jiru kan moo hin jedhamu kan. Okay kanaafuu gargar ba'anii dhufa waaqummaa Yesuusiif namummaan isaa gargar ba'ee jira miree. Akkamitti gargar ba'an qaamuma isaaniitti najjeesan sana madaasaa agarsiisa du'aa keekoo Yesuus. Akka gargar hin ba'anu taanaan immoo waaqa du'e kaa. Waaqayyootu nama keessaan. Akkoo waaqayyootu nama keessaan du'e kaa. Nu dhalate
isuma dhalate santu du'ee miri ammas. Abdiyyee qoy inni kun mee kitaaba qulqulluu dubbisi yeroo kadhannaa qabaadhu sheeka koo sii gala akka naa galetti akkami sii galu moo abdiin qaba. Ililli yeroo takka isuma dhalate du'ee naan jette inni dhalate maali jennaan nama keessaa waaqni dhalatee jette isuma dhalate sana mootu du'e gargar ba'aniiru jennaan lakki gargar hin baane jette kanaafuu isuma dhalate du'e erga ta'e inni dhalate immoo nama keessaa waaqni dhalate waan ta'e ammallee nama keessaa waaqni du'e jechuu gaafa du'ellee nama keessaa waaqni du'e jechuu. Dinki raka bakka dinki no waan gosa hin qabdu dinki no mausa dalle bekko mausa dalle እየወሰድኩ ነው dinki ደግሞ እግዚአብሔር ስራ ነው የአምላክ ስራ ነው የአላህ ስራ ነው አይደል እንዴ ይሁን ችግር የለም ገሩ ዋቀ ከሳ ነማ ከሳ ዋቅኒ ዱኤራሜ amma lafa du'aati maaf hin galto tammati men bisraachoo fayyinaa kun lafa safara du'aati sin baasuu fila amma maaliif jettati naannoo awwaalaati kottu amma naannoo awwaalaati deebii isa mirga abbaa jiraatu ilaala amma waa'ee awwaala dhiisata amma naannoo awwaala sana nama rakkoo kan jiru. Ba'uu deema nama naannoo awwaalaati ba'uu deema daqiiqaa tokko. Baay'ee amma maqaa Yesuus gooftaatiin awwaala kana keessaa ba'i siifa ifu Kiristoos siifa ifu. Ameen. Kam nama boqochiista garuu. Waan siin jedhe yeroo takka namummaa isaa keessaan waaqayyo du'eera miti akkuma waaqayyo namummaa isaa keessaan dhalate namummaa isaa sana keessaan akkuma dhalate namummaa isaa keessaan waaqayyo akkuma dhalate namummaa isaa keessaan du'eera miti. Namummaa isaa keessaan kan du'e waaqayyummaa waaqayyo miti waaqayyoon du'u. Kan dhalate namummaa keessaan kan dhalate waaqayyoomi. Namummaa keessaan kan nu dhalate waaqayyoodha. Galatoom isuma dhalate santu du'eemi. Yesuus isuma dhalate du'e. Isuma dhalate du'e galatoom akkuma isuma dhalate du'e erga ta'e waaqayyotu nama keessaan du'e ka. Induune ka ka'e du'a moo jechuun hin du'e jechuudha. Du'a moo ka'e bakka immoo. Ta'uu isaatti deebina amma guyyaa sadii booda ka'eemi daqiiqaa sadii sekondii sadii otoo hin gahin kaasaa jirta. Guyyaa sadii booda ka'e sanitti deebina rakkoon qabu. Isas immoo maal jedha beektaa? Yeroo jarri ajjeesanii du'eera jedhan sana akkoo Yesuusi waan du'e achi keessa ciisaa ture sittiin fakkaatiin waaqayyummaa isaatiin gara si'oolitti gadi bu'ee warra bara durii du'anitti wangeela lallabaa turan wangeela misraachoo du'aa ka'u du'i mo'ameera jedhee warra du'anii jiranitti warra waa'ee misraachoo du'aa kana du'i mo'amuusaa kana nageenyatti misraachoo himaa ture malee Yesuus awwaala keessa ture sittiin fakkaatiin waaqayyummaa isaatiin Yesuus awwaala keessa hin turre. Sigaleera waaqayyoon ajjeesuun hin danda'amu waan ta'eef. Ibidda seene jettee? No ibidda hin jenneen. Si'ool kan jedhamu wangeela ergaa Phexros keessatti Phexros waa'ee kana haasa'eera. Si'oolitti gadi bu'ee warra mootummaa dukkanaa jalatti utuu wangeela fayyinaa kana utuu Kiristoos du'a mo'uusaa utuu hin dhaga'in warri bara durii du'anii mo'amuu du'a isaanitti himuudhaaf gara si'ooliin naqe. Si'ool jechuun abiddaami? Si'ool jechuun iddoo abiddaa miti. Gahannam jechuun miti si'ool jechuun garaagarummaa qaba. Si'ool jechuun iddoo lafa jalaa jechuun iddoo dukkanaa iddoo itti ganaa itti firdii eeggatan ta'a malee jahannam jechuun jahannamiif si'ool garaagarummaa qaba. Rakkoon qabu walii galatti. Hayyee Yesuus Kiristoos kanaafuu guyyaa sadan sana awwaala keessan bullee? Yesuus awwaala keessa buleera waaqayyummaan waaqayyo garuu awwaala keessan turre inni deemee namoota ture. Hafuurota namoota tuttuun hafuuratti. Hayyee. Okay, sambira kunna. Yesuus Kiristoosiin lubbuu namaatiif foon namaa kan gargar baasu eenyudha Ililli? Lubbuun namaa foon namaa gargar baachuun hin du'an jechuudha walumaa galduudha. Yeroo namni du'u foon namaatiif lubbuu namaa kan gargar baasu eenyu? Maal jechuudha? Nama kan ajjeesu jechuu barbaadde? Kan nama ajjeesu jechuudha? Ajjeesuuf jiraachisuun aboo waaqayyooti kaa. Aboo waaqayyooti galatoom waaqayyoon nama ajjeese nama jiraachisa miti? Yesuus inoo eenyutu ajjeese gaafa lubbuun isaa foon isaa gargar ba'u eenyutu lubbuu isaa foon isaa gargar baasa? Inni koofi isaa waaqayyoodha sin jechaan jira. Waa'ee waaqayyoo akkamitti? Yeroo takka feenu. Akkamitti? Abdii wanti nuun galle kun maal sitti fakkaate beektaa? Wanti nuun rakkisu kun maal sitti fakkaate?
Eh? Hello. Maal fakkaatu nagaa. Nagaama. Dhalli namaa kun IQ murtoofte wajjin dhalatti gaafa dhalatu si galeera. IQ dandeettii hubachuus, dandeettii yaaduus, dandeettii waan kamiyyuu hamma nuuf kenname, hamma nuuf safarame wajjin hin dhallan. Si galee? IQ amma qabnu kanaan immoo eenyummaa Waaqayyoof Kiristoos isa xumuraa xiinxallee bira ga'uu nuuf hin kennamne hin dandeenyu sammuu dhala namaati. Dhala namaati buddeenyaan bishaan dhunna cubbuu keessa oolla kan nuu kenname IQ xinnoo tokkodha. Waaqayyo isa guddaa waaqaaf lafa uume kana hubachuudhaa fi sammuun keenya kun hamma ta'e tokko hafuurri qulqulluun nu gargaare nu hubachiisa malee IQ amma baannu kanaan kun danda'amu. Waaqayyo akka guddaadha baay'isee. Waaqa guddaa eenyuyyuu tilmaamuu hin dandeenyidha. Si galee? Kanaaf wanti baay'een isaa sammuu keenya keessatti wanta nuuf hubatamu ganaa nuuf hubatamu si galee wanta ganaa dhoksaa afur dhoksaa jecha jedhu kana baay'ee jibbitaati dhoksaan sun immoo dibbiqna garaa idellam jedheera wanta nuun galle kun suuta akka nuu galu akka nu suuta beekaa deemnu kan nu godhu gargaarsa waaqaati gargaarsa hafuura waaqaati kanaaf waan hundumaa barree fixuu hin dandeenyu sammuu ilma namaati nuyi ilma namaadha malee ilma waaqayyoo walii gal adara ashe kanaafuu ati amma Yesuus Kiristoos foon isaatiif lubbuu isaa eenyu gargar baase beektamoo hin beektu? Akka namaatti Yesuus hin yaadin kaayi. Yaadu rakkoo qabu maa nama hin jenne ati reefuu namuma hin jenne Yesuus maa? Ammayyuu waan meeqaasaa olee ati ammayyuu achuma jirta sila waan gaaffii kanarra caalaa bibilchaata kan biraan gaafachuu sirra jiraam. Si gaafadha sanillee amma garuu bakka tana qofa naayime eenyutu fooniif lubbuu isaa gargar baase already du'ee jira kan du'u nama maacheen beekamaadha eenyutu fooniif lubbuu isaa sana gargar baasedha. Dubbisuu hin danda'u. Yesuusin akka dhala namaatti akka ilma namaatti waa'ee du'a Yesuus diffaansii gochuu hin danda'uun inni kun miraakilii Waaqayyooti. Yesuus jechuun ofiisaa Waaqayyoodha. Inni immoo dinqiitti Waaqayyoo biyya lafaa jaallachuu isaa mul'iseedha waan ta'eef sammuu koosee qoshaashaa xinnoo kana sammuu keenya ishee xinnoo kanaan ikkoo waa'ee Waaqa qulqulluu kana haasofne. Ati nama goboziidha ofin arrabsin ati qaxalee namaati akkamitti qoshaashaa ofiin hin jettan. Wayne. Abdi jara keessan keessaa siin baay'ee appreciate godheera. Yooni thank you በጣም garaagarummaan nu gidduu jiraate you thank you. Leemin nama hubattaa, nama dhaggeeffattaa, nama gaafattaa, haasaa bilchaata namarraa hubattaa, nama wajjin haasoftaa, nama narrabsitu, nama nooriitu thank you በጣም. Yaa markaasi afuufuun si liqimsuuf jedha Oromoo yeroo mammaaku. Amma waan siin jedhe isa kana hin beektamoo kan biraa dabarru reesi foon isaatiif lubbuu isaa kan gargar baase kan jedhu kan. Satti barreeffamee jira waan barreeffamee hin jirre maannatti dubbistati. Okay kanaafuu hin beektu jechuudha. Kiristoosiin beekuu bira ga'uun koo anaaf jireenya bara baraateeti. Waa'ee du'aa dhiisnee koo waa'ee isa mirga Waaqayyo jiru ilaalaa jira. Amma iddoo awwaalaatii deemneerra warri Kiristoositti aman. Awwaalli koo gaafuma sana afaan duwwaatti haftee mo'amteetti enne mo'amnee cufnee biraa galleem koo du'a. Okay. Yesuus Kiristoos kun ismatu Waaqayyo tokkicha moo Waaqayyo isa caalutu jira kan bira? Maal jechuudha? Ismatu Waaqayyo tokkicha isa malee Waaqni biraa hin jiru moo Waaqni isarra caalu jira kan bira? Waaqa isarra caalu tokkoyyuu hin qabu. Hin qabu? Lakki. Abbaan isaa? Abbaan isaa yeroo inni lafarra ture foon isaatiin sigaawwiidhaan kan inni foon isaatiin Yesuus yeroo lafarra ture abbaa koo silaasuuf ni iyyuu turre gawaayii warra Yihuudotaa irratti abbaa koo jedhee yeroo baay'ee kan inni kaasee sigaawwiidhaan yeroo turedha. Fooniin lafarra deemee barsiisaa yeroo ture ani Waaqayyo jedhee isaanitti yoo dubbate jarri utuu Yesuus barsiisee fixin utuu Yesuus ergama biyya lafaarraa qabu kana hin xumuriin jarri kun ajjeesuu danda'u. Waan ta'eef Yesuus amma yeroon isaa ga'utti jecha dachaadhaan itti dubbataa ture. Abbaa koo jedhee isaan itti haasa'aa ture. Innumti kun iyyuu immoo jara gidduutti dubbiif garaagarummaa baay'ee uume. Malee Waaqayyootu Waaqa kan biraa qaba jechuu miti. Siin jedheera. Okay. Isaa qofatu Waaqayyoodha kan biraan jiru miti? Nuyi ikkoo kiristiyaanonni akka kiristiyaanotaatti sadan tokkummaatti amanna jedheen si jalqabe silumayyuu. Tireenitii jedheen si jalqabe. Sadan tokkummaatti amantu. Sadii kan jedhamu qaamaan sadii imi? Yaa Waaqayyummaatti tokko qaamaan sadii Waaqayyummaatti tokko. Qaama sadii keessa tokko abbaa kan jedhamu jira miti? Waaqayyummaatti immoo tokko aangoon isaanii wal qixxee. Okay, qaama sadii keessa tokko abbaadhaami?
እሺ ጋፍዬ ሰጣ ቱማደር ኦኬ አባን ሱን ኢየሱስ እኒ ጫለሞ እንጫሉ እንጫሉ ሃይ ባይብል ፍራ ቀብዳ አንተ ታብሌቲ ኮነ ጀላ ጩፌ ጅራ ነቲ ሜሽ ባይብል ይሳ እንትን ይራን ባፈጣ ሃይ ማቴዎስ ዮሐንስ በቆና ኩዳ አፉር ለኮስ ደም ሰደበን ሸማን ባፈዱት ነኢዳ ነገር ከን አበላይን ኮፕሊንክ ይጎዳመ ጀዛኩሙላህ ኸይራን ኮፕሊንክ ይጎዳ አበላይን እንጀቻራ ወረከናና ኮፕሊንክ ይጎዳ ጀማ አብልኬ ከናምበኩ ወረረዳ በፊያዳ ወደ ፋርፈታ ጎየሮ ማሎ ሲቲካን ፋርፈን የሆን ፋርፈዳ ዶኮ ማቴዎስ መቀቴ ዮሐንስ ኩዳፉር እሺ ጎፍታ ኮሲት ፍሮቤ እሺ ለኮሰ መቃ ዲግደም ይሰደት ቴንክ ዩ እሺ amma nana deema deebi'ees isin dura nan dhufa akkan isiniin jedhe dhageessaniittu utuu na jaallattu taatanii waanan gara abbaa dhaquuf hin gammaddu turtanii abbaan na caaloo kunis yeroo raawwatamu okay lakkoofsa 8 wala ayyee abbaan waanan gara abbaan naqa jedhee fi silaa hin gammaddu turtanii Abbaani ana caaloo kanaafuu abbaanin caalamoon caal okay thank you kutaan kun yesus utuun du'in dura qaama barsiisaa yeroo turedha kan inni barreeffame jechi kan kana yesus jedhe du'ee du'a moo'ee kee as deebi'ee miti yesus kan dubbii kana dubbate akkuma silasiin jedhe qoyi ka si ibsaan jiroo akkuma silasiin jedhe ibsa dura deebistee achi boodatti ibsita. No maal deebiin deebise taanaan immoo maal ibsuun maal gochina barbaachise ree immoo maal gochina yeesor noo miti wantichi taayime yesus sanadi yaa yesus na caala jedheetiin jira argine dubbisneemi na dhaggeeffadhu kaa'ee jedheeraan jenne man jedheer natu si dubbise ni amma jedheera dubbisaa dhugaadha moo dhugaadha kanaafuu yesus utuun du'in fooniin utuu lafarra jiru abbaa koo jedhee yoo haasaa ture siin jechaan ture man sababiin abbaa koo jedhee haaseef immoo kana kanaafidhaan siin jedhe sanillee itti deebina waan siin jedhe dubbii yesus dubbatu dhugaadha jennee dursa walii galleemi dhugaadha eeyyee yesus foon isaatiin barsiisa foonummaa isaatiin lafarra jira ka eeyyee taayimii sana koo qaama uffatee akkuma abdii amma abdiitu foon uffatee jira tuun du'inidha hajennu dhaqee hiriyoota isaatti waa'ee waaqayyo dubbataa jira olan ba'aa gara waaqayyo abbaa kootiin deemuuf jedha achi deemuun narra jira abdiidha sababiin isaa foon uffatee jira yesus taayimii sana koo foon uffatee kuma koo fakka keetti wayyaa uffatee nyaatee dhugaa jira hin duune du'a moo hin kaane taayimii sanatti ganaadha kanaafuu rakkoon qabu hin ka'ini yeruma sanattuu waaqayyo abbaan isaa ni caala moo hin caalu foonummaa isaatiin dubbate bakka eenyummaa isaa foonittiin hin kan dubbate rakkoon qabu foonummaa masan hin deebisatis foonummaa sanin waaqayyo abbaan ni caala moo hin caalu iyyee taayimii sanatti nama waan tureef namummaa isaa sana keessa dhaabbatee obboloota isaa warra nama ta'anitti dubbachaa waan jiruuf abbaan na caala jedhee dubbate ayyee hin caalaa amma yesuusin bakka hin bu'u kun waaqayyummaa yesuusin bakka hin bu'u bakka hin bu'ini rakkoon kun qabu hin bu'iniyyuu abbaan hin caala moo hin caalu yesuus waaqayyummaa yesuusin abbaaniif ilmi waliin caalan namummaa yesuusin garuu abbaan ilma caala abbaan ilma caala galatoom kanuma barbaade hayyee waan gaa namummaa yesuusin abbaan ilma caala waaqayyummaatti garuu ani yesuusuma namaan beeka ani kanan beeku si jammar jalqaba irratti yesuus namaa beeka ani sanumarraa si gaafataa jira malee awwaan biraa si gaafachaa hin jiru waaqayyummaa yesuusin ijaan beekneef si rakkise yaa dhugaa keedha eebbifame waan biraa qabda eshi yesuus kiristoos yesuus kiristoos ani nama jedhee dubbatee jira miti dubbatee jiraami hayyee akkuma ani nama jedhee direct dubbate ani waaqayyoodha oo jedhee dubbatee beeka
Gaafuma silaatti na deebiste ani waaqayyoo dheedhee kan dubbatu yoo ta'e jarri ergama isaa sana faalleessuu danda'u kanaaf namni ana arge abbaa arge jedhee dubbii dachaadhaan eenyummaa isaa ibsaafii ture. Kanaafuu Yesuus ani waaqayyoodha jedhee utoo waaqayyo ta'ee jiru ani waaqayyoodha jedhee himachuu sodaate jechaa jirta? Sodaate jechaan jiru. Dubbii dachaa ayitii isaanii danda'u. Waan sammuu isaanii danda'uun isaanii ibse. Amma nam biyya kee dhufe safara kee dhufe tokko waan naannoo aadaa naannoo kee jiru fudhate sitti lallabuun dirqamadha. Afaan naannoo kee afaan Oromoo ati haasoftu shaakalee sitti haasa'uun akkasii wajjin walii galuuf. Yesuus namoota sana wajjin walii galee waa'ee waaqayyoo waa'ee ofii isaatii itti himuuf jecha abbaa beeku waan ta'eef waa'ee abbaa haase. Abbaan immoo akkamitti beeku itti Musee faatu itti himaa ture. Abrahaam faatu itti himaa ture waa'ee waaqayyoo abbaa. Kanaaf afaan isaan beekaniin isaaniif ibsaa ture. Rakkoon qabu garuu ani waaqayyoodha hin jennee minni. Akkasii galeetti fudhadhoo Kiristoos namaa ibsi malee hin danda'amu dheeras lumayyuu. Laa ibsa ati ibsuun kee dirqamaa miti ati natti himta malee na fudhachuun kan na ibsu waan biraa. Dabalataan ammoo fudhachuuf dhabuun illee kiyya. Ati garuu naa himuudha bas waan asi gaafadha. Inni Yesuus Kiristoos garuu ani waaqayyoodha jedhee hin dubbanne miti. Thank you. Sii galuun isaa waan tokkodha. Sijammar bar garaagarummaa yaadaa qabanneeti kan waliin haasaa jirru malee ati kiristaanummaa na fudhachiisuu yookaan Yesuus na fudhachiisuu yookaan immoo Baayibili na fudhachiisuudhaan miti. Garaagarummaa yaadaa keenya akkuma jiru qabannee wajjin haasawaa jirra. Kanaafuu Yesuus Kiristoos waan inni ani waaqayyoodha jedhee afaanitti qalba qaal hin dubbanneemi. Isin gooftaa naanaan jettu eeyyee akkuma isin jettan isaa jedheera. Ani isaa dubbii dachaa sa'ee ittiin barsiise. Gooftaa itti deebine rakkoon qabu waan waadha warraa kiyyaa gooftaadhaati waan gooftummaa sin gaafanne waaqayyoo si gaafadhe malee. Akkamitti waaqayyummaa Yesuusin falmitare? Hin falmine lakka hin falmine. Hin falmine garuu inni ani waaqayyoodha jedhee hin dubbanneemi. Waaqayyoon isinitti agarsiisuun dhufee inni anumadha jedhee haasaa ture isin jedheera man. Namni ana arge isa arge jechuun maal jechuudha? Kan itti deebina rakkoon qabu waa'ee akkamitti namni isa arge jechuun maal jechuudha kan jedhu sun matirree biraati. Garuu inni direct ani waaqayyoodha jedhee hin dubbanne miti. Nabamu waa'ee waaqayyoo nabamuuti dura mee dubbisa kitaabicha magattaa ati dubbistettu ati dubbistetta ani waaqayyoodha bakka inni dubbisee duwwaayyuutu hin taane dhoksichi naagaleen keessa jiraachaa jiraan. Waa'ee si galuu amma waan dhoksisiin jire qalba qaal akka na amansiiftuuf Yesuus Kiristoos ani waaqayyoodha kan jedhu dubbateeraadha. Yoon dubbanne isaan rakkoo qaba jechuu barbaadeetii miti. Asii amansiisuuf asii akkuma kan mal jette dhugaa jiru dhugaa qabannee jiru walitti kan keenatti himtee kan kositti himuuf malee. Amanuu dhiisuun mirga keedha inni kun dirqama miti. Yesuusis ukkoo dhaqaati wangeela fayyinaa kana namoota hundumaatti himaa namoota hundumaa ammoo bartuu koo taasisaa jedhe akka dhagaanidha amma wanti guddaan namni hundumtuu akka dhaga'uudha malee dirqama akka fudhatu minaamin dirqama miti. Abbaan karaa fayyina abbaatu filata. Okay, walii galatti garuu Yesuus Kiristoos ani waaqayyoodha jecha jedhu kana direct dubbateera waan dubbanne. Argiteetta dubbistetta? Maaturree keessa babbaasa jimmetti. Hin baane bar kana qofa nama kan jedhu ofiisaa dubbate Yesuus Kiristoos ani nama kan jedhu ofiisaa dubbate ani waaqa kan jedhu dubbateeraadha amma gaaffiitu. Gooftaan jettu eeyyaanis mana gooftaaf waaqayyo maal taddadda godhe? An gooftaa sin gaafanne bar maturreen gooftaa waan biraati amma waan an si gaafadhe qofa naa deebisiiti gara maturree biraa dabarra. Yesuus Kiristoos ani waaqayyoodha. Ani waaqayyoodha kan inni jechuu hin dandeenyeef taayimii sana isa hubachuu hin danda'anii. Sababiin isaa haadha beekamtuurraa kunoo Maariyaam ishee ollaa keenya bishaan wajjin waraabbattuurraa dhalattee ilma muka sooftichaarraa dhalattee ittiin jedhu waan ta'eef Yesuus taayimii sanatti waa'ee waaqayyummaa isaa isa kan dhuunfaa isaati haasa'uu hin barbaanne siin jedhe. Sababiin isaa immoo taayimii sanatti Yerusaalem keessatti abbaan isaas beekamoo turanii. Okay, haasa'uu hin barbaanne rakkoon qabu haasa'uu hin barbaanne. Kanaafuu waan haasa'uu hin barbaadiniif haa ta'u illee rakkoon qabu hin haasofneemi inni ani waaqayyoodha hin jenneemi. Inni kallattiidhaan haasofne garuu dubbii dachaadhaan isaanitti himaa ture akka waaqayyoon ta'e. Kallattiidhaan haasofne galatoomi bakka galatoomi hayyee waan gaarii waaqayyo abbaan waan jedhee ramoon jenne. Waaqayyo abbaan. Ani waaqayyoodha jedhee ramoon jenne. Waaqayyo abbaanii. Eessatti karaa kamiin kutaa kamirraa argatte? Ansi gaafadhe bara. Ahaa, ragaa malee na gaafatin kaasin gaafa namni sin gaafatu suuraa kamirratti mitiire
Sti ragasa. Ani bar waaqayyo jedheera siin jedhee sitti maan jiru si barsiisaan jiru waaqayyo abbaan ani waaqayyoodha jedheera moo hin jenne jedhee si gaafachaara sin gaafadha. Okay. Ani waaqayyoodha. Jecha jedhu ko kitaabota keenya iddoo baay'eetti argatta. Okay, kanaafuu waaqayyo abbaan ani waaqayyoodha jedheera mire? Ash galatoom Yesuus ani waaqayyoodha hin jenne abbaan immoo ani waaqayyoodha jedheera. Hayyee ergamoota keessaa yookaan raajota keessaa namni Trinity barsiisee jira. Barsiisee. Okay. Yaa Wangeela Yohaannis keessatti yeroo Yesuus cuuphan. Ana akkas hin jedhe. Raajota siin jedhe raajota kana dura darban keessaa namni tokko. Baayibilii keessatti raajota keessaa namni takka kan Trinity barsiise yookaan ammoo sadan tokkummaa barsiisee jira. Raajota keessatti waa'een taargeetii godhatamee dubbatamaa kan ture waa'ee Yesuusidha gara caalu waa'ee Yesuus duwwaa irratti xiyyeeffatan isaan raajonni. Waa'ee Yesuusii? Yaa waa'ee isa dhufuuf jiru isa nuuf dhalatuuf jedhu waa'ee isaa irratti xiyyeeffatan malee waa'ee Hafuura Qulqulluuf Trinity irratti hin xiyyeeffanne. Walii galatti ta'u namni Trinity yookaan ammoo sadan tokkummaa barsiisee jira dhagaafin kun. Raajota keessan jiru raajonni kakumoofaa keessattidha raajaa kan turan dubbachaa kan turanii waa'ee isa dhufuuf jiru duwwaatti quba qabaa turan. Rakkoon maaliyoon kufeere bareedduu Najaash ችግር የለም እኮ Isa waan hin taane bareechina maal rakkoo qabaree. Finfinneen qorraa waan jirtuuf xinnoo al tokko saayinsii minamni namatti Anillee akkasuma hundi keenya yoo qoqqofaa amma deemnanii qilleensi illee jijjiirama yeroo garaa garaatti isa komentii qorraa jira amma taa'imee kana. Beekamaadha. Okay, kanaafuu Museen faa Abrahaam faa raajonni kana dura darbanii waan Trinitiin barsiisan abboo callisaa jiru. Adaraa keessan callisaa namatti naggeeffataa raawwatina. Maali nyaata kenniif kaa jallaqi. Wallahi nyaata kenniif jira. Waan siin jedhe raajota fakkeenyaaf akka Musee akka Abrahaam kanneen keessaa namni Trinity barsiise hin jiraadha gaaffiin kiyya fakkeenyaaf sadawwaa. Ani dhibba jiras hin jirus hin jechuun barbaadu maaliif ree tarii iddoon dubbisee bira hin geenye jiraachuu danda'a maybe kanaaf jiras hin jirus hin jiru garuu maal irratti xiyyeeffata yoo ati naan jettee isaan irratti kasaan xiyyeeffatan siif ibsuu hin danda'a. Waa'ee dhufaatii Yesuus Kiristoos irratti kasaan xiyyeeffatan kakumoofaan akka gaaddidduu isa dhufuuf jiru sanatti quba qabaa tureeti ila jedhee akka Yesuus Kiristoositti quba qabaa tureeti kitaaba raajonni barreessan baay'een isaanii. Lammaffaa moo giddu galeessaan immoo raajonni waa'ee balaa rakkinaa fi akkasuma immoo araara waaqayyo saba sanaaf godhu irratti xiyyeeffatanii saba sanatti dubbachaa saba sana jajjabeessaa saba sana tajaajilaa turan. Baay'inaan jechuudha. Saba gidduu jiraataa turan irratti xiyyeeffatanii darbee immoo waa'ee bara kakuu haaraatti immoo asitti waa'ee dhufaatii Yesuus Kiristoositti quba qaban akkam beekutti jechuudha. Sanarra kan darbe waa'ee Trinity waan barsiisan hin qaban. Waan gaarii waan bartoonni yookaan waan raajonni kana dura darban raajonni lakkoofsaan agana jedhamuu hin dandeenye kun hundi waan raajonni kunniin hin barsiisini eessaa fuutanii barsiistanii isin immoo kan amma nu barsiisuu jirtan kana waan Trinitiidha. Sadan tokkummaa eessaa fuutanii nu barsiistarree raajonni tokkollee hin barsiifne namni takkallee hin barsiifne isin eessaa fuutanii nu barsiiftaniidha gaaffiin. Amma isa jalqabaa dhimma Trinity kana kan beekuu qabuuf kan barachuu qabu inni kun theological issue jedhama. Isa kana barachuuf beekuu kan qabu nama isa jalqabaa Kiristoos Yesuusin gooftummaa isaa itti amanee fudhateetu sana booda waan jiru kana beekuun irra jira malee dirqama nama amantaa biraa keessa jiru yookaan nama ganaa gooftaa wajjiniin waliin beekneeni Trinitiin barsiifamu. Namni kana sin barsiise yookaan siin jedhee yoo jiraate I'm sorry. Sadan tokkummaa barachuun qabdan isin amma namni barachuu qabu amma fakkeenyaaf nama gara amantaa kee dhufee wanta jalqaba barsiistu qabdaati. Bartuu jalqaba nama jalqaba waan jalqaba barsiistu qabda. Suuta deemtee immoo waan isa jabaa immoo barsiisaa waan ciccimaa immoo waan barsiisaa deemtu qabda dhee yaada. Akkuma mucaan tokko mana barumsaa gaafa keejii dhaqu waan baratu qaba. Kutaa tokko gaafa dhaqu waan baratu qaba. Kutaa sadii akkasuma dheekkatti fufu. Galatam.